Ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi fararra waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yaa warroonni kadhannaadhaan na gargaaraa turtanii kadhannaadhaan na bukkee dhaabataa turtanii hundi keessaniyyuu waaqayyo koo isin haa eebbisu eebbifamaa. Har'a galgala kanaa gara manaatti galleerraa. Gara manaatti gallee akkuma eebbuu suura irratti argaa jirtan kanaa waan ijootni ishiin ti'ii ta'ee waan baay'ee ishiitu ti'ii ta'ee waan baay'eedha waan nama dhiphisu ka baay'eetu hedduu ture. Waaqayyoof haa galatu waan hin darbine hin jiru keessa darbinee har'as geenyerra. Baay'ee jechuun akka yeroo kanaatti dhiphadhee sin beeku akka yeroo kanaatti waaqayyo koottis iyyeen beeku dhugaa rabbii waaqayyo immoo iyya koos dhaga'ee kadhannaa warroonni viidiyoo daqiiqaa tokko wayii gad lakkisee naa kadhattanis waaqayyo koos naa eebbisu eebbifamaa guddaa saayinsiin jedha. Waaqayyo yeroo tokko nama keessa goree nama gargaara waan waaqayyo nama gargaaru immoo galateeffachuudha. Galata kee yaa waaqayyo waan na gargaarteef waan iddoo kanaan na geesseef jechuudha. Akkuma ijoota eebboo argitan kanaa baay'ee iji isheetti ta'ee dhanni ishee hundumatii ta'ee keessallee karaa keessallee hunduma isheetti ta'ee ture. Haa ta'u qaama waaqayyoo akkasumas immoo gaggabdee of wallaaltee turte. Sa'aatii 18 hin barree turte. Sa'aatii 18 booda egaa barteen booda immoo maraata dooktorii maraataa natti qabee isaan booda abaatu jedhee jechuudha. Abaatu jedhee odoo mucaan sirriitti bobbartee hin beekini hospitaala abaatu jedhee hospitaala baane. Waaqayyo kana jalaa sinaa baasu kama maalan godha maalan ta'e waaqayyo garuu beektu yeroo saniif nan aare. Akkamitti mucaa odoo akkasitti dhukkubaa jirtu odoo akkasitti jishii ta'ee jiru odoo akkas ta'ee jiru akkamitti abaatu naan jedhee baay'ee naaree dhugaa rabbii baay'ee tokko nufitti gaddes baay'een boo'es garuu waaqayyo beekadha. Waaqayyo beekadha. Odoon mana hakimii keessa ta'ee sochoonni lafaa sun dhufee maalan ta'an ture. Maaliif ijoolleen koo doonii mana jirti beekuun mana jira abbaan eebbuu ijoollee kana bira buluudhaaf mana jira. Odoon mana hakimii san keessa taa'ee socho'ina lafni akkasitti socho'e sana argeera ta'ee eessatti hangoora. Eega kun ta'eedhaan naa galee jechuudha. Waaqayyo na dooktorii maraataa san keessas goree na gargaareen saniin jedha dhugaa rabbii. Lakkaa eega darbee aansinii galu waan tokko. Waan ta'e tokko eega darbee hin galateeffattu jechuudha. Maaliif sila maalan ta'an ture mucaan mana hakimiitti dhiisee gara manaa dhufamoo isaantu gara koo dhufamoo akkam ta'aa ture jechuudha. Miilaalaa kan meejik hoggaa sammuutti naqatan jechuudha. Isarraan immoo jechuudha. Isarraan immoo ishiin taa'ee ammas irbaata ishii nyaachisaa jira. Warri hollaa koo u'uu jedhee hoggaayyee namni garmaaf bitaan birgaan olii gadi fiigu. Anaan immoo maal godhe gurra koo qaama koo hundumaa dooche nama hundatti dhagaameera. Anaan garuu natti hin dhagaamne. Maalittu kana? Usuma dhugaati bar. Anaan natti hin dhagaamne. Namni hundumtuu manni socho'ee manni raafame manni akkas ta'e maal akkas ta'e jedhu ani mucaanuma koonsiree irra taa'een mucaa koo nyaata nyaachisaa ture. Garuu isaan booda eeganni mucaa fuudhee aannu godhe warra gamoo kootiin gamatti manni jallate jira. Manichatu jige se'een mi'a si olee namoonni daqiiqaa mee keessatti jechuudha daqiiqaa 3 keessatti daqiiqaa 3 bichaa ture bar sochoomti lafaa suni olumaa galatti daqiiqaa 3 ture. Daqiiqaa 3 san keessatti namni waan inni ta'e maal akka inni godhe maal akka inni ta'aa ture maal akka inni jedhaa ture dhugaa rabbii naa galuu dadhabe jechuudha. Hundumatiif ana bira akkas ta'eera simbira akkas ta'eera simbira akkas ta'eera simbira akkas ta'eera namni bira akkas ta'eera simbira akkas ta'eera waliin jedhe namoonni walitti waca jechuudha. Karaa gama kana keessa immoo maalirraa barannaa seetan gara waaqayyootti siquu inni bara dhumaa sun immoo jechuudha. Bara dhumaa sun kana caalti. Kun libsuu daqiiqaa 3 keessatti tokkuma roofame malee waan amma kana wannoo dhuumiti. Garuu dhiphina akkasii keessa namoonni dabarsan namoonni akkas jiran warroonni akkas jiran waaqayyoon akkatti siqnu barichi bara dhumaatii amantii keessaniin qalbii keessan diddiirradhaa dhugaa rabbii waaqayyo bichaan nu haa eeguu waaqayyo bichaan nu haa gargaaru. Mootonni mootota irratti ka'aa jedhu kun walirratti ka'anii hin agartu. Inni dhumaa namni kitaaba qulqulluu dubbisee Israa'elii fi Filisxeem irratti warri arge bara dhumaa jechuudha. Bakka Israa'el mootummaa dhabdii waaqayyootu qilleensa irratti lolaafi jedha wangeelli. Wangeela dubbata. Waaqayyootu qilleensa irratti lolaaf malee ishiin mootummaa dhabdiidha.
Kunoo anuma argaa jirru jechuudha. Anuma argaa jirru. Israa'el lama biyya xiqqashuudha. Biyya xiqqoo amma bootti beektu amma boottiti. Fakkeenyi shiyyuu fakkeenya boottitiin jirti. Garuu addunyaa raasaa jirti. Kanaaf barri kun immoo maaltu isiniif ta'a? Bara dhumaa ta'u kanatu milikkita isiniif haa ta'u nuun jedha jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo Waaqayyo keessanitti deebi'aa. Waaqayyoon araara kadhadhaa. Ishiin kun ishii biyya lafaati. Mootummaa gubbaa immoo akka hin dhabne. Dhugaa Rabbii qalbii keessan diddiirradhaa. Diddiirrachuun qalbii odoo fooniif hafuurri gargar hin bayinidha. Bakka Waaqayyoon dhiifama naa godhii. Balleessaa koo jechuu dandeenyu malee eega fooniif hafuurri keenya adda bahe nisaa jechuun hin jiru, haadha koo jechuun hin jiru, abbaa koo jechuun hin jiru, amantii abbaa koo jechuun hin jiru, amantii haadha koo jechuun hin jiru. Odoo lubbuun nama keessa jirtu hafuurri odoo nama keessa jiru diddiirama kadhachuudha. Siniin jedhaa. Warroonni immoo naa kadhataa turtanis guddaa isaa galatoomaa. Dhugaa kadhannaadha warroonni na bira dhaabataa turtanii. Warroonni bilbila naa bilbiltanii na jajjabeessaa turtanii. Warroonni sagaleellee naa keessanii sagalee keessan sinii deebisuu dadhabee hunduma keessanii. Waaqayyo koo sinaa eebbisuu naaf eebbifamaa guddaa isaa galatoomaa. Ani daawwattoota koo baay'een sin jaaladhaa baay'een sin kabajaa. Guddaa isaa naaf galatoomaa siniin jedhaa. Taatota kanaa akkuma viidiyoo irratti ilaalaa turtanii. Namoonni garagaraa maal sochii akkam akka agarsiisaa turanii, waci akkam akka agarsiisaa turanii, maal akka ta'aa turan argitaniittu. Maal gochuu danda'ama reekan waan godhamu hin jiru waan ta'eef Waaqayyo nu haa eegu, Waaqayyo nu haa tissu. Taatee daqiiqaa 3 ta'e keessattanii waan hin qabadhe waan inni sollaale. Daqiiqaa 3 nambade ilmi namaatu baallee qabaatee yaada walii deeqatti kana keessatti. Baay'ee waan nama jibbisiisu, waan nama sodaachisu. Akka carraatee gamoorran jira fayyaa manaatu walitti urgufame. Mana fayyaatu walitti raafame daqiiqaa 3 keessatti. Wanta hin qabadhe waan inni sollaale. Isa dhugaan isiniin jira. Hammam namatti ulfaata guyyaa rakkinaa akkasii socho'a lafaan dhaladhee argeen beeku. Bara jireenya koo keessatti takkaam argeen beeku bakka. Jireenya waan jedhamu hundumaan harkaa badee karaan irra ba'u narra wallaalee wayyaa uffachuun lafanni jiru nan dhabee caammaa kaawwachuun lafanni jiru nan dhabe. Gadi ba'uus wallixuus karaa sannaa galuu dide. Namni iyya guddaa iyyaa warri kaan ol fiigu, warri kaan gad fiigu, warri kaan ijoollee ribarraa kaasu wantumu goonu wallaalle bakka. Maaliif kanatu taa'ee manatti hin galle. Garuu saayitiin beekamne tokkotti tirabilii ulfaataa keessa galle. Amma darbeera wanta boortoomoo harka Waaqayyoo keessa jiran beeknu. Ergaan kanaan ol qabsiisee dubbachuu barbaadutu jira. Difficult timing akkasii yeroo ulfaataan akkasii yeroo dhufu namni option qabu taanaan rakkisaa qaba. Baay'ee ulfaataa. Saayitiin nuyi waan tokko option B hin qabnetti manatti dhufee bu'ee lafti nama jalaa fudhatamnaa namni sadaqa. Kun socho'a lafaa xiqqoodha. Matsaafni cimsee kan dubbatu guyyaa dhufa ilma namaatti lafti akkam akka raafamu. Tulloonniif gaaronni akkam akka baqan dubbata. Guyyicha akkam sodaachisaa akka ta'e raajoonni irra deebi'anii dubbataniiru. Namni saayitii akkasii utuu namni tokko hin beekinedha matsaafni. Saayitii attuun dhuftu konnekshinii qabaattee nama wajjin haasoftee miti kan dhuftu. Akka attuun dhuftutti dhufa ilmi namaa nama isaa. Jireenya namaatti akka tasaa. Yoo Yesuus namatti dhufe attam ta'uu seedhanii yaadeegaa socho'a lafaarraa. Nuyi baay'een keenya beekamtii jala dhokannaa, ni kaan taayitaa jala dhokataa, ni kaan beekumsa jala dhokataa. Jarreen kun hundumtuu harka naman qaban guyyaa sanatti. Baraarraa namni waan barbaade godha. Hin nyaataa, hin dhugaa, hin sirbaa. Machii gadhee keesseera namni. Waa isa kanaaf namni yaadatu hin jiru. Akka baranoo guyyaa gadheen akkasii dhufuuf jira. Guyyaa gaafasitti iddoo baqaa nama hin qabneef garuu wayyoo. Biyyi lafaa waan abdatan miti. Lolaaf oduun lolaa, rakkinoonni ulfaataan, beelli, dhukkubni, warra shanyiin garaagaraa. Lafti jijjiirameera tootaali. Lafa isa durbeen numisa Waaqayyoo miti lafti. Qilleensi jijjiirameera. Baay'ee sammuutti deebuu danda'utu nurra jiraata. Dhugaan isiniin jedha. Waan adda baafadhe isinitti hima.
Namni hundumtuu dammaqaa ta'u turreera bakka. Waa'ee guyyaa keenya, waa'ee baroota keenya sirriitti beekuu danda'utu nurreera. Waaqayyo wajjinis hariiroo gaarii uumuu kanan ta'u taanaan taatee tasaa akkasiitu jireenya